ifi isaan lachuutu walitti araaramanii dhufanii mana kan keetti si galatoonfatanii dhufu. Dhugaa. Inshallah warmachi eeguu rabbi nu haa godhu. Irrifadhe yeroo isin illee na kaadde yeroo inni illee akkana naasee ajjeesanaan jee dhugaa rabbi dubbachuuf dachii jira samii jira wallaalee lafa dhahee ture. Ammoo ergaa haakimii nageessaniitiin hin turan yommuutu Saidoo haakimii nageessan ni beeka. Garuu ammuutu yeroo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya akkuma nagaa jirtanii baga jiraattan baga jirtanitti hunda kasanii rabbi nageessanitti haa ta'u isiniin jechaatuma. Egaa Roza akkuma isin gartanii jechuudha asii duratti illee har'a guyyaa meeqa huno dhukkubsachuma jirti. Saidoon sababa niiraa isaatti deeseensi inni sin ajjeesannaan inni sin gizat ni prefatteetuma kagaggabdee inni akima geessee guyyaa lama guutuu rafee isaa diidamee wali qabee rafee bakka jirtu kun beeytu bishaan irrannee na qabna gaqqabna guyyaa lammaffaatiillee gizee deebisanuma Saidoon jechuudha beekaatitti kana itti isinillee walii galtaniiti niirati yan baasnee fi beekaa mattalu jirti jeenillee bishaan gubbara naqee irratti wallallee dirqitti arrallee hunu akimat deebisnee jechuudha ammaan tanaafinne alhamdulillah shawayyoo tamti alhamdulillah rabbil sagaleen hedduudha salaamtaa gaafadhu daawwattoota hanke lannoo hedduudha kan keessaan dhufee Roozaan akkam taate naan jaanii kafna godhu jiran jechuudha sannifoo wayyaa jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota keenyaa hundi keessanuu akkam nagaa qabdanii jirtu isiniin jedha. An alhamdulillahi lash jedhee isiniin jira jechuudha. Tokkoffaa duraa irratti ani dhugaa rabbii dubbachuuf ni beektanii namni tokko illee ani viidiyoo illee ijoolleen gadhiisnee namni jaamala argine. Aslaan iimeelii hiyya saadaa birallee namoonni bira jira waan jiruuf rakkoota kan jiru. Akkuma arkitanitti Sumayyaa wajjin deemneetiin turre na waamte turiin turte jechuudha. Sumayyaa Saidootti ani waa hedduu godhu jira jara lamaan tana walitti deebisuuf karaa mana isiitti arkuun barbaadu jira. Garuu namni tokko hinaaf hin hubanne maal gochuu deemtaa intala akkasii intala maalii tana jedhaa jechuu jirtan jechuudha. Waan barbaaddellee yoo taate akka fakka maleettu ilmaan keenya ilmaan Oromoo harkaa qabdi. Ijoolleetiin harkaa qabdi ilma Oromoo harka jirti duraan akka feetillee taate namni kun qayyaramuu danda'a waan hin taanetti maal jedhanii walitti cakkanuu ilma namaatti illee hin barbaachisu garuu namoota sababni kana hunda gaheef sababuma isiiti mana isiin galtu barbaadu jiraan akka fakka malettoo amma Saidootti yoo himee Saidoon amma dhufeellee ka jedhu taate Saidoon wanni isuma bichaa arguu danda'a isuma bichaa qabuu danda'a ammallee gaaf duriyyuu wal harkanii jalaalixxee amma gaafa gaggabee deengadda akkasii gaggabee lafa dhahisan illee akkasittuu jalaalixxee ana ammootu soobee ittuma dhiyaadhee bakka isiin galtuu fi waa hunda qoradhee irra gahu jira wanni hundi ariitii hin barbaachisu hangam fene yoo jarjarreellee waan barbaanne yoo taanellee wanti hundinuu guyyaa eeggata waan ta'eef isinii galee ani Saidoo jibbee Sumayyaa jaalladheetii miti isiillee ni jaalladha baay'ee takkan kabajaa dhugaa rabbii dubbachuuf Saidoollee baay'een jaalladha ijoollee isaallee ani ijaan yeroo takka badhetti faafiddee ni ana argisiisti ni harkaanii ani lafa birri miliyoona lamaanatti kan ture Saidooni lamaan san kana keessaa akka dhalaa hambaa osoo taatee birri san nyaadhee fixuu danda'a jechuudha. Takkawuu akkachuu danda'a jechuudha. Dhalaan nama tokko miti. Maraa miti ka adaballee qabu. Dhalaan akka jirtu maallaqa guddaan sila arkiteetu numaa deemtee ilmaan isaatii geessiti. Wallaahi nunu silaa marfuut dhufeetiti si galatoonfachuu qaba maaliif maallani san ilmaan isaatiif dhaqa malee nama hambaatiin hin dhayin. Yaani inni yeroo san keessatti haaruu zaati jeessii hanne malee mush qabdii wayisi bira haa amaanaa wayisi kan yoo amaanaa si kannate waan duubaa kannatee jee sillee barbaadee yaa illee si godhuu ni danda'a. Bas kana waan inni si kannee kun keetii siin jee ati ambadilaan amballeessu faayidaa mallaa qabatteeti ilmaan isaatiif dabarsite. Saa dhugaadhe. Waan aruuza keetii waan silaatti arra silaa wal fuutanii wajjin jiraattanii waan aruuza keetiiti ati ilmaan isaatiif dabarsite. Morfuut duroo taakkanaan argadhuu jeetitu nuu sittuu silaa sittuu qabee sittuu rarraa jechuudha. Galata guddaa sigalatoonfachuu qaba malee mush waan akkanaan asirratti hojjechuudhaaf miti. Ani sana inni jechuun Saidoo. Dhugaadhee sirriidha. Inni waan akkana kan dhuguma siraan irratti hojjechuu hin qabu, dalaguullee hin qabu, yaadullee hin qabu. Birrii miliyoona 2 san jechuudha. Deemeetiin Sumayyaan adaa birrii hanqattee fi hin binne gaaf durii jechuudha. Gaafa jalqabaa hin binne. Asirratti ammoo mana gatii rakashaa lashii harkataniitiin jechuudha. Manni baay'ee takka dhugumaan bareeda. Suuqiidhaaf illee mana waan bakka adda addaatiif waan ta'uuf harkannaaniin bitattee suuqii bitatte jechuudha.
Gaaf kana roozaa hin binne Saidoo sitti dhiqaaqu jira sajjeesu sinaannesu jira waa meeqa siqqaaqu jira kootu mana kana wajjumaan binnee galmaan geenna naan jette na yaamte. Ishii jedheetiin hin dhaqe. Gaafa hin dhaqu ani isuma kanattuu itti himuufillee gaaf duriyyuu wal harkanii addaan bahanii jira lixxee lubbuu isii takkitti bicha wanti inni godhu hin jiru. Maaliif osoo ijoollee qabattee kadhatu taate aniyyuu poolisa itti jechuun ni jira miti akka godee qabsiisee itti yaamuu danda'a. Garuu ammoo isii osoo duute hatta nama anaanuu wal agarranaan jette ijoollee liphi mafaafaan agarsiisee daddaftee dabarsite malee waan takka hin agarsiistu manallee waan barbaade mana isii takka dhaqeellee hin beeku manallee argee hin beeku mana gandaa yookiin badhetti fa'aa wal argina malee mana isii takka na fiddeen beektu Ayaa hoteelii mafaafaan bakka bunatti dhugamu. takka nan dheessiti mana maaliif fire jechuun narraa amantii narraa hin qabdu akkanumattuu nan amantu Yani shakkuun takka ni hirtii waswaasa takka abbaa fedhee yoo ta'e yoo nan bakkeessiisan taa'e waan takka ni dho'isee yoo ni jee nama tokko ilma hin baafetee nama nuunu maal shashakka uumaan amanu saniin yani sudaan takka ni hirtii dhiiroo akkana gootii dhiiroo akkasina gootii yani waswaasuun takka ni hirtii uumaan nama amananiisan. Akkasii mana kanatti mul'istuu na dheessitee turte jechuudha Sumayyaanii akkasumatti sirriima jedheeti maananillee bakka rakkoon hin jiru suutuma takaataluu qaba suutuma waa hundatti dhiyaadhee baruu qaba. Ijoollee Saidoo tana dirqama yookiin wal agarsiisuu qaba jara hundaa wal biratti argee qabsiisuu qaba jedhee keerii yaadaafi ture. Akkasuma Saidoo yeroo dhufe dhugaa rabbii saljisu samii bu'ee dachiisa bu'ee irraan beeku hedduu takkaan rifadhe akkasumattuu kan rifadhe Sumayyaanillee maaltu si galche maaltu si galche naan jette dhugaa rabbii dubbachuuf maaltu si galche ani ammoo Sumayyaan maal yaadde akka waan ani Saidoo himee Saidoo itti himee isi simti yaa namni naayime godinyaa isin naayimeni. Inni ammoo akka ani nimneef ni beeka isii bira dhaynaan roozan naayimee jedheen. Kaza Saidoo akkas jennaan Sumayyaan dhuguma seeteetiniin bakka waa hundaan itti gargaara. Wanti dhugaa seeta haisiinisi wanti dhaami as dhufuu kan kiyaan isin kan nama Saidoo beekurraa suma beetii mire saniif shakkite ammoo goddinyaan isiisan Saidoodhaan wal beekanii walitti hariiroo qabanii hin beektu Sumayyaan. Silaa isiisan nama hariiroo wal qabanii beekte yaa abuluu jettee shakkite waan immoo tokkichaa taateef dubbillee ni fakkaatti wanni inni illee hin jeenillee isiin itti dhugaa seeta jechuudha bakka tana. Yani asii nam tokko Saidoo qabee kun jiru si maleedha jechuudha. Jettee akkasitti shakkite suroozaadha jettee natti as deebiste garuu akkasii yaaddisan illee miti Saidootti illee hin himne ni dogongortee isiin illee nama tokko sa'aatii ammaa kana keessa galata gaafa oolte keerii gaafa yaaddeef sharriin siif deebiti maraafuu bakka jiranitti keerii yaaduun barbaada. Ati keeruma yaadire abbiyoon sharriin abbuma deebite. Akka barbaade godhee akka bakka biyya fedeen deemee barbaadu Dubaayuu deemee akka barbaade taa'ee taphadhee bashannanee nyaadhee fixee deebuu hin danda'a. Garuu ammoo tujuu maannaaf gooti birriin inni naa kanneen sargii keenan jedhee naa kanneen maannaa gooti jedhee ilmaan isaatii daa'ima isaatii maqaa daa'ima isaatiin manaan suuqii nama bitamtee jirti isin galee nuti farramee jechuu jiru farramtee jirti birrii tiraasfar godhuuf Saidoo nuti jidduu kanatti dhufe. Ni raawun kafalle guyyaa sana. Tiraasfar godhattee tiniin jemtee booda kamicaadhaan walii galtee ergitu kafaltuu hin beeku. Kafaluun dabdure akkas taanaan. Micaa lakkoofsanii jira waan ta'eef warri mana gurguruu jechuudha. Anammoo achumatti hirrifadhe yeroo isin illee na kaadde yeroo inni illee akkana naasee ajjeesan anjee dhugaa rabbi dubbachuuf dachii jira samii jira wallaalee lafa dhahee ture. Ammoo ergaa haakimii nageessaniitiin hin turan yommuutu Saidoo haakimii nageessan ni beeka. Garuu ammuutu yeroo haakimii nageessu suni marfee wayii na diramee ture yookaan inni jiraami akka yookiin birrii matana dhugamoo sobaa himuu ta'ee fi beeku. Daawwattee jechuun qaamni hangi walitti gadee bakka hirtu hin beektu ati khalaas baza haasoite. Waan arge haasaa taa'ee hin beeku sana afaan na fuudhuuf akkasina godhee hin beeku ani dhugaa rabbi dubbachuu ilaa isaa diddamee innuma rafa. Isaa diddamee bar bishaan sirannee na kana uti duute inni haa gizee laalloo furini yaa. Akamas geessi natti hin beeku. Kiniinii dhamuu marfiidhata. Kiniin gizee soosan nuti sumaa akkasii fidee Saidoo wayii garree na garree. Anumaa dhukkuba akkasuma na fidee. Sumaa raftuu fidee akkasitti. Ijoon akkana rifatteetiin gizee san lafattiif dhoyte mataan na daawame dhiiroo ji'a akimallee geesse gizeen akima geessu matallee wanta kan taanaan jaanii malee marfeen diree minaammini kan takka kan nutti himu hin jiru. Nutti illee nimne guyyaa lammaffaa gizee deebi'ellee sanuma. An akkan ta'e irraa hin beeku garuu ammoo amma alhamdulillah xiqqoo qaama wanna ganna dhiisa qaamni bakka na hollata akkanuma na hollata malee alhamdulillah amma lashadhe jira fayyee jira. Rabbi akka namaati miti rabbi waa baay'ee namaaf oolchata isinii galee osoo nama taate waa hedduu nama godhuu danda'a garuu rabbi akka namaa miti Saidoo kanaan na godhallee kana natti yaadallee jedhee yaaduu an ilmaan isaatiif yaadee ture
مرافو وانت قولوا هنجروا الحمد لله رب العالمين ورونا ناجين كم تندم انكسما كنو سعادة اسيتاتي هيدو تكنا وجر ركشو جرتي يرو فيديو لالو هيدو تكا يمان نكابي انكو بتكن قبو نسو سجانات تفكاتي غرو مو وان تكرا وان تبقى جرو نم توكو جو دراما كيسني اليوم دابدني مالي كيس يوم دابدن وري جتاني نمني لبو فيت دراما اندلغو نمني وان بربادين دلغو دندا كفيد دلغو دندا فرانكي او ماركي نكون وك ماركي تولد دلغو دندنا غروانا كانت نمني وان بتدلغو لا نفيا لا نمني برانكي دلغو مثلا ايه دلغو نجرو هنقول يا سنو بس سيدو ندوك ولدتي ولي قلتني تي اتقق بيتيني كانوا توني اكني راح ينغاف النبي بلا ستو غرغري ولي بوزنيار akati mallaka nan gafanne fi ايوه اكن من غاف النبي انا بساده بسي ولي قال لها اتقق اكرم غبوت هي مال جابر سيدو وامي كاستاسير يعني ربي هو احمد لما دنين ديب ساخا دا يو اسين دوان دوكو باحمد ديب استراحانو تس خلدا كو غوتن بيندو انديب استراحما الا ولا اكيد ما ديب سي كوجات لا فانكو لبون مال اسيت دركي دتي جولن ولا تون كوچي سبر نو تددمنه اسي هدي غباسنه اچ دابته اچ يولل harana dhaabbate kana osoo amma lamullee akime kana deebisu taate nagaatti wanne guyyaa malee hindu'anii waan akkana kanallee garuu alhamdulillah rabbil alamin kana boodaallee sumayyaa arkeetiin hin jira ammallee bu'aan qabe kana galmaan gahuu malee iman dhiisne ilmaan kana akkam fedhetillee ta'u tumamilu du'ullee akka fedhellee ta'u ilmaan kana hangalata isaaf oolaa ilmaan kana itti garsiisan mana isii baruu qaba jechuudhaan illee akkasiin narra dalaydee kana daran jalatti galee waan bakkisiin jirtu baruu qaba jechuudha asii galee ساعد بك مبرو خنا خايساني متى هي ما تسقلت خلاص خنتي في مالك ثاني المو ثانيتي المو ساتي واغوتيمي غافني سيدوني فما يفرقي سميه لني في يفرقي بكات جرت بربادني قرتي روزاني سيت يعني دفني ميلس دونغ تاني جره مالي في غافا مالكتك اسنيني ما سبب خيتي مالكتك اسنيني خنهون دغوني جاني غافس غلطون فتني دفا ممو اتغرا ديمتي في سيسي سنبرباد دبس مالرغت كيسا باودن تاسانيتي قالوا لو باكيت وانت نقلت يو إنسان سبر بعدين عادي خذ دب بستمر إنسان سبر بعدين من جزء سنة تركنا نقبو لكن ما تيجي جلد يمتى جزء جلد يمتى رفتة سمرة وامودة تبود ما سيدنا ما أنت نواي مالك أنا خمالك عمله واني خوني المانكية بقوته تك تدورين قلت مالك مثلا نادي بوه خشة نادي بوه بس أنا مالك مثلا صدقني اسمع لك سنو تكمو بهادتي فما فدتتي سبب المانكي جتانا فدتي مالك هي فدتي نتي سيرو مودده كان السيسي نرجتين مالك هي استدبه سنما تير مليسا المانكي يابغوته دغا سوتنجو غافمو هجيدا واهن دبرترو دفو اسان جاسايارتي دا هذا المانساتي غاف تكوفول مترارمن ترونو دفنو دغافت عمري سيدي المانسين دوسي تم المانساتي كاخنس ميانس دورغو دنديسي ماله ጊዜ የለን ጉርጉት ባባን ከኛ ሲረትኒ ንጋፍተን تكون أما تكون ناس جزء جد جولة لشوتو بود قافة في بينته كراتي سهنني جولة المبابا نسير يعني ندفع قاسني في فسبر بعدين جتوه هي في قافني في سال لشوتو تولد ترى من دفني من خن كايتي سجلتهم فتني الدفع إن شاء الله ورمتشي وربنا وقدو خدرو دو ربي بعاه تاسلا سلامك أكاسي كنا فرضا كبجمت تكينا الفيديو اللي سنتي هندي رسنو أنا الحمد لله لشيء جرا في جرا ربي يقلني حاجو وهندا وربي جد ملك أنا من جد هنتاتو خيرين تكتك كمان كده شر نوادي بتي عندي خير مدلقة شو كيا خياتي كرو شر ثاته هاتا وكاوني قدن نينجر تسنينجرا بقى في نيوان برام مال مسجد قالوا وني وننجرو الحمد لله ما كساتي في متأكد إن أكسيدون نقول في كلمة ما لا لا مني mana hakim garu mana hakim ayrosi anuni biha aka kamalet tula shade jira alhamdulillah ka isati لا فول خدو مال تعتر كان رتجي سبر عثمان سي شريجه انتبهتي زجس inu ko bayo finca finca لك دركم مش انتبهتي زجس sida wanya waka wanya ni finca na kinna kawu اي درك بن وانتي تعدا خيت تدقمنا الناس ياشي غير شربا فادا ملين تبرا حال ندسم لا ولا سيد ربي سيدي سيدو ان شاء الله ربي سيدي سيدي يادو هندافو ربي تلس اني فدو اباينا اولته اكسمت وان فتله ادو غلني كان كيل جرا غدون كيتسجرا جنكا ايوه داوتي تافور دوتا تخيون الحمد لله قلت ربيتي روز لنا ما ويو تجرتي دميته الربا ما شاء الله يا جنة سربتي
isillee nama dammatee jirti inshallah rabbi jee bal'inaanii walitti dachaa naan sinin jenna nagennu tura.